abdiito jaalalleeto hulle waan ayyaattu wallee garaan koo si booyaaqee hume akkamitti oolee abdiito jaalalleeto hulle waan ayyaattu wallee garaan koo si booyaaqee hume akkamitti oolee addaan fagaachuutu irraanfata fiida kootumee wal garra yaada kee nama ara si jecha marata yaamame narraatume coora abdiito jaalalleeto hulle waan ayyaattu wallee garaan koo si booyaaqee hume akkamitti oolee kootumee wal garra yaada kee nama ara waanuu agarreeti arrawali bana si jecha marata yaamame narraatume coora abdiito jaalalleeto hulle waan ayyaattu wallee garaan koo si booyaaqee hume akkamitti oolee Nyuma khemakan albarano ya menai mi buntu chingkatelu pundia nyuma khemakan albarano ya menai mi buntu rakatelu pundia waya zigal kaba بين الرلاليني جالنتي فلايتي بين اللينججيني ويا زيقال كبا بين الرلاليني جالنتي فلايتي بين اللينججيني سنجل سنبراها إنيو مخي مكان إنيو مخي مكان والبرانو ويا menai mi buntu hudi teluputia sinjala dakia ati mona betu akake khanduga ali khando isitu sinjala dakia ati mona betu akake khanduga Ali khando isitu maka khibarchu abdinar kachisa enyo makhe makan barbarano ya menai mi buntu khudit teluputia
guyyaa keessaa naggarte amma eenaa him sababni itti naannootu maaluma na qoftu amma talaayaa yanaa kennuudha amma Oson si jaaladhu itti narraa gante Oson si jaaladhu itti mana dhifte Osonin si qaddu otoo naaf ijee fagaadhu narraachi satoo eegatiitti maal guyyaa keessaa naggarte amma eenaa him sababni itti naannootu maaluma na qoftu amma talaayaa yanaa kennuudha amma erga keetu deemte ana kophaa dhifte jaalalan si qabu guddoo san dagatte fagaadhu narraachi satoo eegatiitti maal guyyaa keessaa naggarte amma eenaa him sababni itti naannootu maaluma na qoftu amma talaayaa yanaa kennuudha amma